Addunyaa mara iddoo jirtanitti nageenya keenya isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan hordoftoota Oromoo Voice Media cuunfaalee gabaasaarraan isinitti himaa kan isin wajjin turu Anna Rastam Mahmad. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad muudamaa haaraa kenne. Muudamaa haaraa kenname kanaan Dr. Iyyoob Takkaalenyi bulchaa baankii biyyoolessaa ta'uun muudame. Itti fufuunis aadde Innaataa Lammallas sadarkaa ministeeraatti hooggantuu tajaajila kominikeeshinii mootummaa ta'uun muudamaa argatte. Piroojeektiin kennaa qarshii biliyoona takkaa fi miliyoona 700 oliin hojjetame eebbifame. Godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddeetti piroojeektiin jallisiifannaa qarshii biliyoona takkaa fi miliyoona 700 oliin hojjetamaa ture xumuramuun eebbifamee jira. Damee Oromiyaatti hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa kan tahe obbo Kaffaaloo Tafarraa saganticha irratti akka himetti piroojeektiiwwan furmaata rakkoo ta'an babal'isuun jiruu fi jireenya uummataa gara boqonnaa haaraatti ceesisuuf hojjetamaa jira jechuun ifoomse. Itti fufuunis piroojeektiiwwan finnaa ariitii fi qulqullina olaanaan xumuramuun tajaajilaaf oolchuuf sochiin taasifamaa jirus imala badhaadhinaa eegaleef utubaa cimaa ta'aa jira jechuun saganticha irratti ifoomsee jira. Akka ragaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa irraa arganne ifoomsutti eebba piroojeektii kanarratti hooggantoonni olaanoon mootummaa federaalaa fi naannoos argamanii jiraachuu ifoomsu. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 20ffaan Jaappaan magaalaa Tookiyootti gaggeeffamaa jiruun fiigicha gulaallii meetira 5,000 dhiirotaan atileetonni Itoophiyaa 2 xumuraaf dabran. Itoophiyaa bakka bu'uun dhiirotaan fiigicha kanarratti kan hirmaatan atileetota Itoophiyaa 3 keessaa atileeta Hogas Gabrahewaatii fi Binihaam Mahariin xumuraaf kan dabran hoggaa ta'u atileet Kumaa Girmaa ammoo osoo hin milkaa'in hafe. Oduma walqabattuun fiigicha gulaallii meetira 800 dubartootaan atileetonni Itoophiyaa xumuraaf osoo hin dabrin hafan. Gulaallii meetira 800 dubartoota jidduutti gaggeeffameen atileet Siggee Dhugumaa fi Warqinash Massalaan osoo hin milkaa'in hafuun mirkanaa'e. Dorgommii hanga ammaatti dorgomameen Itoophiyaan madaaliyaa meetii 2 fi naasii 2 addunyaarraa sadarkaa 17ffaa irratti argamti. Gara gabaasaalee keenya maddeen alaatti hoggaan isin tarkaanfachiisu pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Raashiyaa Puutiin naganii jechuun dubbate. Dhiyeenyatti Yuunaayitid Kingdam daawwachuun kan xumure Doonaald Tiraamp pirezidaantiin Raashiyaa nagana jechuun haasawa taasise. Erga gara aangoo dhufee as waraana 7 kan hin furamneen furee jechuun kan dubbatu pirezidaantiin Ameerikaa kun biyyoonni miseensa naatoo ta'an oomisha waliigalaa biyya isaanii keessaa parsantii 5 waraanaaf yoo ramadan waraana Yukureen keessaa xumura itti godhuuf ni salphataa ja'a. Kunis kan ta'eef hariiroon isaan pirezidaantii Tiraamp waliin qaban laafuu isaatiin akka ta'e yeroo ammaa akeekamaa jira. Gaafii dhukaasa dhaabuu Gaazaa marsaa Jaappaaf manni marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhiyeessee Ameerikaan kuffifte. Ameerikaan aangoo sagaleen kuffisuu yookaan vote power qabdu fayyadamuun wixinee murtii manni marii nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii Gaazaa keessatti haal duree tokko malee hatattamaan dhukaasni dhaabbachuu qaba jedhuuf gaafii gaafatame marsaa Jaappaaf fudhatama dhorkite. Wixinee murtii miseensota mana marii nageenyaa 15 keessaa qabu kun dararaan waraana Gaazaa yeroo dhumaatiif akka xumuramu lammiileen butamanii jiran akka hiikamanii fi daa'immanii fi haadholeen Gaazaa beelaa fi boombiin waxalamaa jiraniif furmaanni tokko akka kennamu kan gaafatu ture. Wixinee kana miseensota 15 keessaa 14 deeggaruun sagalee kan kennan yommuu ta'u Ameerikaan aangoo sagalee 14 ittiin kuffiftu waan qabdu sanitti fayyadamuun yaada waraana Israa'elii fi Hamaas jidduutti gara waggaa 2f gaaga'ama guddaa geessisaa jiru kana dhaabuuf sagalee fennuu didde. Kanaan duras waamichi kun dhiyaachaa kan ture hoggaa ta'u marsaalee dhiyaatan 6 irratti Ameerikaan dhiibbaa godhuun marsaalee 6 akka kufu taasiftee jirti. Haleellaa dirooniin masgiida irratti raawwatameen yoo xiqqaatee lubbuun namoota 78 dabruun gabaafame. Suudaan bulchiinsa Daarfur keessatti haleellaa dirooniin masgiida irratti raawwatame kanaan lubbuun namoota 78 dabruu maddii wal'aansa fayyaa beeksise. Jummata irraa magaalaa Alfaashar keessatti haleellaa masgiida irratti raawwatame kanaaf kan himataman gareen humnoota deeggarsa saffisaa yookaan RSF'n nuti itti gaafatamummaa hin fudhannu jechuunis falman. Biyyattiitti gareen RSF fi waraanni biyyattii erga wal waraanuu eegalan waggaa 2 ol ta'uunis gabaafamaa jira. Kana malees gareen RSF wayita magaalaa Alfaashar guutumaan guututti to'achuuf waraana gaggeessaa jiran kanatti iddoowwan dabalataa qabachaa jiraachuu isaanii ifoomsan.
Magaalaan kunis waraana biyyattiitiif Daarfuur keessatti bakka itti deeggarsa cimaa qabuu fi bakka lammiileen nagaa 300,000 ol sababa waraanaatiin itti danqaman ta'uu ragaan arganne ifa godha.